Makaba kanilma kana furul kullu waaqayyo tokkoon amiin. Jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenyaa uumaa keenyaa isaa keenya Yesus Kiristoositiin akkam jirtu akkam dhageessanii amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenya akka cubbuu keenya ilaale soorratti hin eegamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa akka jaalatamtoota maatii waaqayyoo guyyaa har'aa kan ammoo murtee bakka bu'oonni kutaa lallabaa 22 Oromiyaa guutuu irraa dhufanii murteessan ibsaa ejjennoo abbaa qabxii 15 baafatanii jiru. Akkuma beekamus anis kanaan dura wanti dubbachaa ture keessaa rakkoo mana kiristaanaa rakkoo har'a mana kiristaanaa keessatti uumamee miti. Rakkoo waggoota baay'eedhaaf mana kiristaanaa keessatti dhokatee jirudha. Kunis rakkoo mana kiristaanaa yoo jennu rakkoo caasaa mana kiristaanaati, rakkoo bulchitoota mana kiristaanaati, rakkoo warroota ergama duukaa bu'ummaa bakkaan geenye jedhanii ergama siyaasatii fi ergama dhuunfaa isaaniitiin fudhatamu waan ta'eef kanarratti haa hojjennu. Manni kiristaanaa qulqulleettidha, manni kiristaanaa kan hundaati, manni kiristaanaa takkittiidha, manni kiristaanaa duuka bu'eettidha. Amalli ishee isa kana, amala ishee kanatti haa deebitu gaafiin jedhamu yeroo ammaa kana sirriitti baay'inaan akka ka'aa jiru hundi keenya iyyuu beekna. Garuu ammas gaafichi kun dhunkaamsamee hafaa akka jirudha wanti nuti argaa jirru. Nuti manni kiristaanaa akka jeeqamnu hin barbaannu. Sabni kamiyyuu afaan beekuun wangeela barachuu qaba, dhugaan bahuu qaba. Har'a waggoota meeqan dura manni amantaa Ortodoksii Kiristoosiin kan lallabaa turte har'a garuu akka namni biraa dubarsiisetti ilaalamaa jirra. Kanaaf immoo maalirraa dhufe gaafa jennee uummanni wangeela barachuu dhabuurraan dhaloonni ammaa keessattuu ijoo dhaloota addunyaa wajjin deemu ta'uu qaba. Akkuma kitaabni qulqulluun addunyaa keessa jirtan ilaalaa akkuma jedhe addunyaa ilaallee addunyaa keessatti deebi'uu qabna inni yaalla. Garuu gaafiin uummataa kun gaafii siyaasaatti fakkaatee warroonni jibban, warroonni balaaleffatan, uummata adda baasaa, uummata adda qoqqoodaa warroonni jedhan jiru. Kuni akkasumatti fakkaatu gara kootiin uummanni afaan isaatiin hundumtuyyuu aadaan isaa yoo kabajamee barbaada. Abboonni afaan isaaniitiin itti dhufanii wangeela yoo barsiisan barbaada. Oromiyaa keessatti immoo rakkoo guddaa dhagaa jiru hundi keenya iyyuu beekna. Abbaan gaabbii tokko namoonni jidduu ta'aniitidha kan hiikaniifi. Akka mana kiristaanaa keenyatti garuu abbaan gaabbii yookiin namni gaabbii galu tokko abbaa gaabbii bichaatti citiisaa akka himatudha. Manni amantaa kan isheen hubachiiftu yeroo darbees walgahii qulqulloonni Sinoodoos taa'ee kanarratti illee namoonni baay'een itti hin gammanne. Namoonni itti gammadan jiru, namoonni immoo itti gammadee hin jira jechuudha. Kun murtee siyaasaati. Murtee siyaasaa keessatti qaamni mormuun jira, qaamni immoo fudhatuun jira jechuudha. Kun immoo mana amantaa keessatti ijoolleen guyyaa 40 fi 80tti cuubamanii ilmummaa Sillaasee fudhatan hundi isaaniitu iyyuu tokkodha jechuudha laalchi isaanii. Kaayoon isaanis tokkodha. Kaayoon mootummaa waaqayyoo dhaaluuti. Dhimmi biraa hin jiru. Kanaafiyyuu ilaalcha kanarraan kaanee gaafa ibsi kun bahurraan wantoota baay'ee haasa'atu. Wanti kun rakkoolee mana kiristaanaa keessa jiru hin furu. Rakkoolee ni babal'isa malee. Qaamni dhimmi ilaalu uummata wajjin mari'achuu qaba. Uummanni rakkoo baay'eetu jira. Rakkoo kana immoo uummata wajjin furmaanni laatamuu qaba malee kiiloo 4 bichaa teenyee achi murteessinu sirrii miti. Murtee hojii hafuuratillee miti. Abboonni gara uummataatti bahuu qabu. Uummata mari'achiisuu qabu. Qaamni walaba ta'e tokko uummata mari'achiisuu qaba. Rakkoon jiru immoo propozaalli isaa dhiyaate fuulduratti maal akka hojjetamu propozaalli sirrii ta'e dhiyaachuu qaba. Uummanni immoo kana beekuu qaba. Kana beekee uummannis keessatti hirmaachuu qaba. Yaada jedhu ibsaa kan ture
namoonni obboleewwan koo baay'eenis ibsaa turan jechuudha. Ammas garuu qaamni wanti kun ittiin gammachiifne murtoon murtaa'ee sirrii miti qaamni jedhu immoo ibsaa baasanii jiru. Ibsi isaanii ejjennoo abbaa qabxii 15 jechuudha. Mee ibsoota isaanii wajjin haa ilaallu. Ibsa isaanii inni jalqabaa irratti maal jedhaa? Abbootiin keenya kan Sinodosii Oromiyaa sabaa fi sablammootaatti muudamanii nuuf ergaman kan afaan keenya beekan, ittiin nu tajaajilan, eenyummaa keenya fi aadaa keenya beekan nuuf kabajan gammachuu guddaadhaan simannee fudhannee cinaa inni isaanii dhaabbannee waliin hojjechuudhaaf tajaajila abbummaa irraa argachuudhaaf qophii ta'uu keenya ni beeksifna jedha ibsa isaanii inni jalqabaa jechuudha. Inni lammaffaan namoota dhuunfaa, waldaalee hafuuraa fi gareewwan finxaaleeyyii fedhii siyaasaa isaanii galmaan gahuuf jecha mana amantaa keenyaa da'oo godhatanii uummata waliin jiraataa turan qoqqooduudhaan walitti buusuudhaaf nageenya akka boora'u gochuudhaan onkoraa kaasuudhaaf socho'an jiran gocha shorkeessummaa isaanii kanarraa akka of qusatan hubachiisaa. Yoo didan itti fufan garuu saaxiluu fi seeratti dhiyeessuudhaaf qophii ta'uu keenya cimsinee beeksifneera. Inni sadaffaan immoo ammaan booda dhiibbaa mana amantaa da'oo godhatee afaan keenya dagatu, aadaa keenya tuffatuu fi eenyummaa keenya balaaleffatu gateettii danda'ee baatu waan hin qabneef abboota kana raawwachiisuudhaaf karaa Sinodosii duraanii humnaan nutti ramadaman manni amantaa keenya gonkumaa kan sibannee fi lafti keenyas baachuu kan dandeenye ta'uu keenya cimsinee isin beeksifneedha. Arfaffaan immoo abbootiin keenya kan Sinodosii Oromiyaa sabaa fi sablammootaatti muudaman bakka ramaddii isaanitti socho'anii jiran yeroo gabaabaa keessatti hin socho'in jiran yeroo gabaabaa keessatti bakka ramaddii isaanitti argamanii hojii akka eegalan cimsinee gaafanne jedha. Shanaffaan manni amantaa uummanni keenya mallaqa isaanii baasanii humna isaanii itti dhangalaasuudhaan lafa isaanii irratti ijaarratanii irratti ormi bakka hin beekamne dhufee miira anatu si beekadhaan fedhii dhuunfaa isaanii nu irratti fe'uudhaan amma kaasee dhaabbachuu akka qabuu fi qaamni kana gochuudhaan yaalotaa irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatamu ni gaafanneera. Jaaffaan akkuma baratame Sinodosii duraanii kan warra mandaraa tokkootiin hundaa'ee fi warra kaan moggaatti dhiibuu kan garee irraa of qofa fayyaduudhaaf hundaa'e waggoota dheeraadhaafis kan raawwataa ture itti fufsiisuudhaaf jecha ammas sagalee sabaa fi sablammoota Sinodosichaa keessatti ukkaamsuudhaaf adeemsa iftoomina hin qabnee fi amma jarri kun Phaaphaasummaaf abbootii ittiin filachaa jiran namoota isaanii kan afaan sabaa fi sablammoota baratan ulaagaa osoo hin guutiin kaadhimachaa jiran hatamtamaan akka dhaabatu cimsinee hubachiisna. Adeemsichas ni balaaleffanneedha. Torbaffaa irratti saamicha qabeenya konkolaataa dabalatee akkasumas mallaqa miliyoona hedduutti lakkaa'amu amantoota irraa walitti qabamee ramaddii abboota haaraa booda abbootaan duraa turaniin raawwatamee fi gara qabeenya dhuunfaa isaaniitti naanneffatan mindaa hojjettoota illee kafaluudhaaf akkasumas geejjiba ittiin abbootiin socho'anii nu tajaajilan dhabamuudhaan rakkoo guddaa irra jiruuf hatamtana akka nuuf deebisan gaafachaa qaamni dhimmi ilaallatus qabeenya uummataa kana deebisuudhaaf tumsa barbaachisu akka nuuf taasisu cimsinee gaafanneera. Saddeettaffaan nageenya abbootii keenyaa, nageenya mana amantaa keenyaa, nageenyi keenya bakka waaqeffannaa fi bakka sochoonitti nuuf kabachiisuudhaan qaamni inni ilaallatu tumsa barbaachisu akka nuuf taasisan gaafachaa qaamolee kana faallessuuf hojjetanis akka nurraa dhaabsifamu ni gaafanneera. Sagalaffaan holola jibbiinsaa fi sabummaa keenya xiqqeessuu karaa Sinodosii duraanii guyyaadhaan miidiyaatti ba'anii nurratti raawwatanii fi holola sobaatiin
ummatoota keenya burjaajessaa jiran hatamtamaan akka nurraa dhaabatu gaafachaa mootummaanis tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatu cimsinee gaafanneedha. Kurnaffaan nageenya abbootii keenyaa mana amantaa keenyaa fi nageenyi keenya bakka waaqeffannaa fi bakka sochoonuu maratti nuuf kabachiisuudhaan qaamni mootummaa tumsa barbaachisu akka nuuf taasisu gaafachaa qaamolee kana faallessu hojjetanis akka nurraa dhaabsifamu seeratti akka nuuf dhiyaatan gaafanneedha. 11ffaan gurmaa'insa caasaa karaa seera mana amantaa cabsee bulchiinsa magaalaa Shaggaritti humnaan raawwatamaa jiru cimsinee ni mormina. Qaamni mootummaas dhimma kana akka nurraa dhaabsisu ni gaafanneedha. 12ffaan xalayaan burjaajii fi jeequmsa uummata gidduutti uumuudhaaf adeemsa fi caasaa mana kiristaanaa cabsee lubbummaa waliigalaa irraa kallattiidhaan gara mana amantaa baadiyyaa gandaatti barreeffamuu akka nurraa dhaabatu ni gaafanneedha. 13ffaan muudama abbootii haaraa ilaalchisee hatamtamaan gara teessoo isaaniitti deebi'anii akka nu tajaajilan jechuun gaaffii amantoota mallattoo isaanii qabannee waan dhufneef hatamtamaan akka deebii itti nuuf kennamu ni gaafanneedha. 14ffaan bitootessa 24 bara 2015 irraa kaasee caasaa mana kiristaanaa sadarkaa naannootti mana amantaa keenya godinaalee Oromiyaa hoogganamu maqaan isaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti waajjira qindeessaa biyyoota lallaba Oromiyaa jechuun kan hundeeffame ta'uu keenya beeksisa. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu hunduu kan abbootiin kan hin hubatin deeggarsa barbaachisu akka nuuf taasisan cimsinee ni gaafanneedha. 15ffaan adeemsi siyaasaa wal makaa ta'e hiriira irraa hanga abaarsatti mana kiristaanaa irraa hanga masaraa mootummaatti jedhu adeemsa foonii fi siyaasaa malee kan hafuuraa akka hin taane hubannee cimsinee balaaleffanneedha. Qabxiileewwan 15 isaan baafatan kanaadha. Kanaafiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa uummata keenya bira dhaabbatee deeggarsa isaa irraa barbaachisu akka nuuf taasisu gaafachaa mallattoo bakka bu'oota godinaalee fuula 5 waliin dhiyeessu keenya kabajaan isinii beeksifneedha. Nagaa wajjinii bitootessa 24 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa lallaba magaalaa Shaggar Burraayyuuti. Ibsi kuniin ibsa 15 isaanii baasaniifillee qabxiileen biroos akka jiran ni hubanna. Kanarratti uummanni keenyaa fi amantoonni hubachuu kan qabnu maalidha? Akkuma duraan isiniin jedhe nuti kan barbaannu tokkummaa barbaanna. Tokkummaadhaan immoo ijoollee tawaahidoo ta'uu keenya mirkaneessuu barbaanna. Wal isin jibbin sabni kamiyyuu afaan isaa, aadaan isaa kabajamee uumaa isaa akka faarfatu barbaanna. Kanaafuu namoonni baay'een afaan ergamootaatiillee afaan wantoonni akkasiin jedhama. Kuni barumsa mana kiristaanaas akka hin taane qooqni addunyaa kanarra jiru hundi isaatiyyuu qooqa mana kiristaanaa akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uutii gaafa duuka bu'oota isaa gara addunyaatti erguu deemaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa erga jedheenii boodatti garuu gooftaan keenya Kiristoos du'a mo'ee ka'ee guyyaa 40ffaa irratti Yerusaalemitti walitti qabama. Ani immoo guyyaa 10 booda yookiin gaafa guyyaa 50ffaatti hafuura qulqulluun isinii erga jedhanii hafuurri qulqulluun kun kan isaan cimsuu kan isaanii jajjabeessuu fi immoo qooqa 71 isaaniif kennee qooqa kana fudhataniiti gara addunyaatti bahanii jechuudha. Kana jechuun afaan meeshaadha. Afaan meeshaa wal quunnamtii akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beekna. Namni tokko waltajjii irratti ba'ee afaan uummataa san yoo hin beekne maal raawwata? Kanas hin jedha kitaabichi qulqulluun Phaawulosis jechuudha. Jechoota 5,000 hanga dubbadhu jecha 5 uummanni beekuun yoo dubbadhe wayya jedha. Kanaafiyyuu afaan meeshaadha. Afaan immoo abbaan afaanii eenyudha yoo naan jettanii namni afaan san beekedha jechuudha. Fakkeenyaaf namni afaan Amaariffaa beeku Amaariffaadhaa fi abbaadha jechuudha. Namni afaan Oromiffaa beeku Oromiffaaf abbaadha jechuudha malee
sabaan kan qoodamu miti. Fakkeenyaa fi afaanii Amaariffaa lakkaati Amaaraa miti. Kanaafiyyuu nan dubbatin hin jedhu. Oromifillee akkas hin jedhu. Ingiliffaa wajjin rakkachaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu afaanii fi saba jibbina yoo ta'e waaqayyoodhaan walitti buuna. Kana hundi keenyayyuu sabbuu keenya keessaa haquu qabna. Garuu qooqni immoo fayyadamnee wangeelaa yookiin ergama duukaa bu'ummaa san galmaan gahuu qabnan jennaa. Kana kan goonu immoo tokkummaadhaanii. Tokkummaa keessatti immoo wanta baay'eetu hojjetama. Garuu namoonni baay'ee marii jibbuu maaliif akka ta'u naaf hin galu. Mariidhaan malee wanti dhufu hin jiru. Ammas manni kiristaanaa miidhamuu hin qabdu. Sababa kanaan immoo lubbuun namaa baduu hin qabu. Nuti kana jenna. Qaamni dhimmi ilaallatu hundi isaatiyyuu irratti akka mari'atu. Qaamni dhimmi ilaalu hunda isaatiyyuu mari'achiisuu qaba. Keessattuyyuu uummata. Akka warra siyaasaa warra paartii san gochuun qaba. Warri siyaasatti illee yeroo tokko tokko uummatatti gabbaniiti kan uummata mari'achiisanii. Nuti immoo isaan caallee argamuu qabna waan ta'eef ijoolleen tawaahidoo tokkummaadhaan cimuu qabna. Sabaan wal qooduu hin qabnu. Kaayoon keenya kaayoo mana kiristaanaa bichaa haa ta'u. Wanti dubbannu hundi isaatiyyuu, wanti haasofnu hundi isaatiyyuu, wanti hojjennu hundi isaatiyyuu kaayoo mana kiristaanaatiif haa ta'udha. Yeroo sanidha mootummaa ishee samii sanii kan argachuu dandeenyu jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoosis kanaaf wangeela Maatiyoo boqonnaa 16:24 namni na duukaa bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganuudha wanti jedheef jechuudha. Namoonni immoo ilaalcha badaa keessa jirtus immoo garamitti akka kuftee of ilaala akkuma jedhu kitaabni qulqulluuni. Ammas amma dhufutti isa qabdan eegaa akkuma jedhee ishee dhugaa sana haa qabnu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa